Akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhe isinitti himaa. Oduu wajjin kan isa wajjin turu Anfaar Sultaanii jalqaba irratti oduu ijoo. Paartiin Biltsiginnaa Oromiyaa filannoon akka dheeratu gaafatuuf jedhame. Waraanni mootummaa Shaabiyaa beenyaa guddaa fudhu malee Tigraay keessaa hin bahu jechuun dhagahameera. Godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa qeerroon Oromoo OFM dubbise waan nutti as deemaa jiru maraaf of qopheessuun dirqama jedhameeru. Oduu biyya alaatiin miseensi paarlaamaa Keeniyaa yaa irratti shugguxii hidhatee seene jedhame. Daandiin xiyyaaraa Ameerikaa taaksii balaliitu bituuf jedhameera. Bal'ina oduutiin paartiin Biltsiginnaa Oromiyaa filannoon akka dheeratu gaafatuuf jedhame. Miseensonni hoggansa olaanaa paartichaa waltajjii dhoksaan tibba kana taa'ame tokko irratti sodaa isaanii himaniiru. Miseensonni hoggansa kanneenii sodaawwan gurguddoo qaban kaasuun dhagahameera. Akka maddi keenya qabatamaan hirmaattoota waltajjichaa irraa OFM'if himanitti sodaawwan qaban keessaa muraasni kanneen gaditti eeramaniiru. Haalli yeroo ammaa akka bara 2015 filannoo salphaatti hatuun akka hin danda'amne beekuu qabna jedhaniiru. Sababaan isaatis gaaffileen uummataa waan hin deebiniif uummanni nu filata jennee eeguun gowwummaadha jedhaniiru. Miseensi koree kanaa yaada waltajjiif kennaniin qeerroo yeroo kanatti itti fakkeessinee korojoo hatuun ammoo ni ulfaata jedhaniiru. Miseensa biraatiin yaadni ka'e ammoo caala irratti rifaatuu guddaa kan uume waa'ee waraana wobooti jedhaniiru. Isin woboon waan beegii qofa jiru seetu garuu miti magaalota Oromiyaa hunda seenee jira. Ani kunoo sulultaa dhufee Finfinnee irraa kiiloomeetira 15 irratti woboon hidhatee guyyaan socho'aa jira. Yoo nu rukuta qofa eegutti jirra. Filannoo jedhamu kana yookaan osoo nuti uummata gurmeessuu deemnu waraanni woboo nu rukuta yookaan filannoo irratti waraana banuu mala. Waraanni woboo yeroo ammaa humna waraana biyyattiifuu haala hamaa sodaa guddaa ta'eera. Filannoo irratti korojoo hatu miti wabii lubbuun jiraachuu keenyaaf gaafii kaasee jira jechuun yaadni ka'e sodaa miseensota kan naqe yommuu ta'u waltajjichi osoo filannoon dheeratee ejjannoo jedhuun xumuramu maddee keessan nuuf mirkaneessaniiru. Gama biraatiin mootummaan naannoo Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa to'annoo isaatiin ala ta'uun amaneera. Lola yeroo dheeraaf waraana mootummaa fi woboo jidduutti deemaa jiruun godinni Horroo Guduruu Wallaggaa caasaa bulchiinsa mootummaatiin ala ta'uun isaa beekameera. Gabaasni torbee tokko dura waajjira Biltsiginnaa Oromiyaatti dhiyaate irratti mari'atame akka ibsutti caasaan mootummaa aanota godinichaa keessa jiran qunnamtiin isaanii naannoo Oromiyaa waliin qaban citeera. Akka gabaasni waajjira Biltsiginnaa dhiyaate kun jedhutti woboo guutuu baadiyyaa godinichaa qabateera. Sababa kanaaf dabbaalonni aanaa hedduun isaanii fedhii isaaniitiin hojii gadhiisaniiru. Gariin ammoo magaalaa gudditti godinichaa kan taate gara magaalaa Shaambuutti baqataniiru. Mootummaan naannoo garuu sababa rakkoo nageenyaa karaa irratti hammaateef garas deemee dabbaalota kana ijaaruu hin dandeenye jedhameera. Bifuma wal fakkaatuun godinoota Qeellama Wallaggaa fi Lixa Wallaggaatti caasaan mootummaa guutummaatti diigamuun isaa gabaasa keessoo mootummaa irraa arganneen baatii 2 dura gabaasuun kenna ni yaadatama. Waraanni mootummaa Shaabiyaa beenyaa guddaa fudhu malee Tigraay keessaa hin bahu jechuun dhagahameera. Lola Tigraay keessatti hirmaataa kan jiru mootummaan Shaabiyaa beenyaa guddaa Itoophiyaa gaafateera. Lola yeroo ammaa Tigraay keessatti taasifamaa jiru keessatti hirmaachuu yakka adda addaatiin himatamaa kan jiru waraanni mootummaa Shaabiyaa kun maallaqa guddaan naaf kaffalamu malee Tigraay keessaa hin bahus jedheera. Tigraay keessaa bahuuf loltoonni kiyya hedduun dhumaniiru. Qabeenyi miiliyoona hedduus itti mancaaseen jira. Buufata xiyyaaraa Asmaraa fi wiirtuuwwan loltummaa waraana Eertiraa rookeettii fi misaa'ila TPLF irratti dhukaasaa tureen kasaaraa guddaa waan dhaqqabeef beenyaa doolaara miiliyoona hedduun naaf kaffalamuu qaba jechuun gaafateera. Kaffaltiin lolaa Shaabiyaan gaafate kunis qarshii biiliyoona hedduu waan ta'eef sababa kanaaf wal dhabdeen Itoophiyaa wajjin uumameeras jedhameera. Hagammaatti mootummaan Itoophiyaa qarshii miiliyoona 500 fi lafa investimentii buna guddaa godina Jimmaa keessaa Shaabiyaaf kennuun isaa beekameera. Yeroo ammaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi biyyoonni addunyaa garaagaraa waraanni mootummaa Shaabiyaa kun yakkoota gurguddaa naannicha keessatti raawwataa jira jechuun himataniiru. Torbee darbe waraanni Shaabiyaa hatattamaan Tigraay keessaa bahuu qaba jechuun mootummaan Ameerikaa haaraan gaafachuun isaa waan yaadatamudha. Oduu wal fakkaatuun Tigraayitti baatiiwwan lamaan darbanitti miidhaan dirqiin gudeeduu 108 gabaafame. Komishiiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ibsa baaseen
Tigraayitti baatiiwwan lamaan darban keessa miidhaan dirqiin gudeedu 108 gabaafamuun ibseera. Komishinichi ragaa ogeessota wallaansa Maqaleetiin argamanii fi biiroolee fayyaa bulchiinsa yeroo irraa argateen baatiiwwan lamaan darban keessa qofa hospitaala magaalota Maqaleetti namoota 52, hospitaala Haydaritti 27, hospitaala Addigiraat 22, hospitaala Waqorootti 7 waliigalatti miidhaan dirqiin gudeedamuu 108 dhaabbilee fayyaatiif gabaasa taasifamaniiru. Bakkeewwan tokko tokkottis dhaabbileen akka buufata fayyaa fi poolisiin kanneen namoonni miidhaa irra gahe itti gabaasan diigamuu isaaniitiin wal qabatee kanneen gabaasa taasifamaniif ammaaf miidhaa dhaqqabe sirriin kan hin mul'annee fi miidhaa saalaa dhaqqabe kana caalaa ta'uu akka danda'u tilmaama jechuun miidhaa dhaqqabe komishinichi eereera. Dhoorgaan sa'aatii naannichaa irratti kaa'ame ammoo namoonni halkan deeggarsa wallaansa barbaadan gara buufataalee fayyaa akka hin deemnee fi danqaa akka ta'e komishinichi ogeessota fayyaa waabeeffachuun ibseera. Godinaalee Oromiyaa bakkoota garaagaraa irraa qeerroo Oromoo OFM dubbise waan nutti as deemaa jiru maraaf of qopheessuun dirqama jedhaniiru. Abbootii garaa waggaa 100 jiraatan osoo hin taane kanneen haqni dhabame akka qajeeluuf qabsaa'aa waggaa 10 jiraataniitu galmee seenaa uummata keessatti kabajaan ol kaawwamee bara baraan yaadatama jedhaniiru. Bara irra hedduun nama gara guuttachuu faayidaa xiqqoon bitame biyya burjaajessaa aangoo dandeettiin argachuu hin dandeenye argate akka barbaadetti mirga uummataa sarbee ofii garaa guuttatee konkolaataa jijjiirataa jiraatu keessatti haqni dhabame akka sirraayuuf aarsaa kamuu kaffaluuf qophaa'uun barbaachisaadha jedhaniiru. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti qabsaa'onni gootummaan beekaman kan akka Haaji Adam Saaddoo dabalatee kan murannoo isaanii jijjiiratan waan hin jirreef gootota nyaata lagataa jiran adda kuta jechuun hundi keenya akka isaan nuuf jiraatan waan feenuuf malee akka isaan murannoo isaanii hin jijjiirre namoota maanguddoota fi hayyoonni hedduu yaalii taasisanii osoo hin milkaa'in hafeera. Gochi isaanii kun ammoo nuuf barumsa guddaadhas jedhaniiru. Yoo barfatellee biyya tana akka biyyaatti itti fufsiisuuf falli tokkichi filannoo biraa hin qabne jiru. Of tuulummaa fi qoma dhiiboo osoo hin taane gadi ta'anii hafuura tasgabbaa'een mari'achuu fi federaalizimii sabdaneessa dhugaa ijaaruudhaan jedhaniiru. Isa kanaaf ammoo jedhu qeerroon yaada nuuf kennan paartiin mootummaa hoogganaa jiru biltsiginnaan dirree dorgommii walqixa ta'e paartilee siyaasaa hundaaf qopheessuu qaba jedhaniiru. Paartiin biltsiginnaa yoo haala ofitti tuqame kana godheen paartilee hafan immoo paartii biltsiginnaa wajjin dirree bifa akkanaatiin mijate keessatti seenanii bilisaan taphatanii jennaan paartiin aangootti dhufu kamuu ce'ee saba ceessuu danda'a jedhaniiru. Amantaa ummataatis ni argata garuu paartiin biltsiginnaa faallaa daandii kanaa filatee deemuudhaan filannoof of qopheesse filannootti seenaa taanaan paartiin dhaabbata addawaawii irraa hin baranne kan filannoo inni geggeessu barii hokkorri hin dhaabbanne itti uumamu ta'uu isaa beekuuf ragaa biraa nama hin baafatu jedhaniiru. Biyyi tun kan walootennaa ta'uu isii yoo amanne yaada fi ilaalchi kamuu akka cubbuutti osoo hin laalamnee fi tokko tokko osoo maqaa waliin balleessine walqixa keessummeeffamuun barbaachisaadha jedhaniiru. Ilaalcha ofii qofa osoo tarsiimoo ofii qofa akka yaada fudhatamaa malee mormuu hin qabnetti fudhatamee ilaalcha fi yaada paartilee biroo akka yaada biyya diigutti fudhatamee deemuun biltsiginnaan har'a waan biyyaaf furmaata ta'u itti fakkaatus biyyattii diigaa jiraachuu isaa of beekuu qabas jedhaniiru. Kanaaf ammoo hidhamtoota siyaasaa yaada biltsiginnaan ala qaban hidhan biyyaaf danqaa malee furmaata waan hin taaneef hidhamtoota siyaasaa hidhaa hiikee mariif gadi taa'uun dirqama mootummaati jedhaniiru. Yoo kun hin taane ammoo uummataaf bilisummaa kenninee uummanni girdii fi callaa soree adda baasee callaa filate wajjin bilisaan haa jiraatu yeroo san biyya namni siyaasa tokko garuma argetti gulufsiisuu irraa bilisa taate ijaaruun danda'amas jedhameera. Oduu biyya alaatiin miseensi paarlaamaa Keeniyaa yaa irratti shugguxii hidhatee seene jedhame. Kamisa kaleessaa miseensi paarlaamaa tokko yaa irratti shugguxii hidhatee seenuu waayita himamu sodaa uume. Miseensi paarlaamaa Muhammad Alii jedhamu shugguxii hidhatee seene kootii duubaan arguu miseensi paarlaamaa biraan afyaa'ii paarlaamaa biyyattii himeera. Afyaa'iin mana marichaa Jastii Mutur mirkaneeffachuun gaafannaa Muhammad Aliin hidhatee seenuu amaneera. Alatti dhiisee seenuun irraanfadhe dhiifama ani ilma namaati jedhe Muhammad Aliin. Muhammad Aliin akkan dabarsee kennuunaaf eeyyami jedhe afyaa'iin paarlaamaa biyyattii gaafateera. Akkaataa seerri eeyyamuun poolisoonni meeshaa waraanaa to'atanii akka kennu gaafatame. Afyaa'iin itti dabaluun poolisoonni kun of eeggannoon seera kabachiisuu qabanillee gaafataniiru. Muhammad Aliin miseensi paarlaamaa shugguxii hidhachuu himuusaa erga
dhabdeen booda sababii siyaasaaf kan raawwate jedhee himate. Namoonni lamaan isaan paartilee siyaasaa garaagaraati. Sana booda miseensi paarlaamaa biyyattii biroo miilli Ohdoo biyyattiin haala siyaasaa dafee geggeeddaruun keessa waan jirtuuf eegumsi jabaachuu akka qabu waamicha dhiyeesseera. Miseensonni paarlaamaa biyyattii heerri Keeniyaa akka haaromfamuuf waamicha dhiyaate irratti waliif hin galles jedhameera. Pirezidaantii fi pirezidaantii itti aanan biyyattii hiree kanarratti qixa garaagaraa hiriiraniiru jechuun BBC'n gabaaseera. Daandiin xiyyaara Ameerikaa taaksii balaliitu bitachuuf jedhameera. Daandiin xiyyaara Ameerikaa Yuunaayitid jedhamu taaksii elektirikiidhaan balaliitu 200 kan imaltoota deddeebistu bitachuudhaaf karoorsuusaa beeksiseera. Taaksiin balaliitu kun waggoota 5 dhufuuf imaltoota gara buufata xiyyaaraatti deddeebisti jedhameera. Daandiin xiyyaarichaa taaksii balaliitu dhaabbata Arka jedhamurraa $1 biiliyoona 1.1 baasuun bituuf walii galaniiru. Waliigalteen kun kaampaanii qooda isaa gabaa Ameerikaa irratti gurguruuf adeemsarra jiruuf jalqabbii gaarii ta'uun eerameera. Daandiin xiyyaarichaa taaksii balaliitu daandii guddicha buufata xiyyaara geessu wayita tiraafikiidhaan cufamutti akka itti fayyadamu ragaa jedhameera. Kaampaaniin taaksii balaliitu oomishu Kaalifoorniyaa keessatti argamu Akar akka ibsetti taaksiin kun kiiloomeetira 95 saffisa sa'aatii tokkorra kiiloomeetira 242 balaliituu dandeessi jedhameera. Taaksiin balaliitu kaarboonii qilleensarraa gadhiiftu xiqqaadha jedhameera. Osoo waliigalteen taaksii balaliitu bituun hin xumuramin dura garuu qaama to'atu eeyyama kennuufii qabnas jedhameera. Hojii geggeessaan daandii xiyyaaraa Yuunaayitid Iskoot Kaarbiyaa teeknooloojii sirnatti fayyadamuun dhiibbaa faalama qilleensaa xiyyaaronni dhaqqabsiisan hir'isuun akka danda'amu dubbataniira jechuun Aljaziiraan gabaaseera. Egaan daawwattoota Oromiyaa Freedom Media OFM irraa oduu yeroo kanaaf qabadhee dhiyaadhe isaan kana turanii waan nu daawwattaniif galatooma.